Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon, Amiin. Jaalatamtootaa, maatii Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoon tolchee kan isin jaalatu, maqaa Gooftaa keenyaa, Uumaa keenyaa, Fayyisaa keenyaa, Iyyasuus Kiristoosiin akkam jirtu. Akkam yoo nageessanii, Amiin. Waaqayyoon Abbaan keenya, Abbaan jaalala, Abbaan dhiifama. Akka balleessaa keenyaa, akka cubbuu keenyaa ilaalee osoo hin eeggamiin kan yeroo kanaan kan nu ga'e maqaan isaa kan ulfaatanuuf haa ta'u, maqaa isaa waamnee maqaan haadha isaa, maqaan qulqullootaa, maqaan wareegamtootaa biraan hafuutii akka kennaa Waaqayyoon kennaa isaanii kennetti galanni isaaniif haa ta'u. Mata dureen guyyaa har'aa eegaluudhaaf deemnu akka seensaatti immoo wajjin ilaallu dubbii fayyinaa isa jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Wayim nagara dinat isa jedhu wajjin ilaalla. Egaa akka maatii Waaqayyoo akka barumsa amantaa Ortodoksii Tawaahidootti waa'een dubbiin fayyinaa kun maalidha? Dubbii fayyinaa kana akkamitti ilaalla? Isa jedhu sanii wajjin ilaalla jechuudha. Asiin duratti dubbii amantaa wajjin ilaallee turre. Dubbii amantaa keessatti amantaan maalidha? Amantiin immoo maalidha? Amantaa keessatti immoo amanuu fi amanamummaan akka jiru namni tokko amantaan qaba jedhee haasa'uudhaa fi dursa maal akka hubachuu qabu, maal akka beekuu qabu, wangeela lallabuun immoo fayyina keessatti gahee akka qabu namni kamiyyuu saalaan osoo addaan of hin baasiin wangeela lallabuun mirga osoo hin taane dirqama akka ta'e. Namni tokko osoo wangeela hin beekin fayyuus akka hin dandeenye walitti himnee dubbii amantaa keessatti immoo utubaawwan 5 keessattuyyuu barumsa doogmaa jedhamu wajjin ilaallee turre maatii Waaqayyoo yaadattu. Amma immoo koorsii isa lammaffaa wajjin kan ilaallu dubbii fayyinaati. Egaa akka maatii Waaqayyoon abbaan jaalalaa, abbaan dhiifamaa, ilmaan namaa karaa kamiin fayyisee, namni immoo maal ta'ee kufee, nama fayyisuudhaaf immoo maaltu barbaachisaa wantoota jedhu sanii asirratti wajjin ilaalla jechuudha. Akka bu'uuraatti kan nu ta'u macaafa qulqulluu wajjin haa ilaallu. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 4-5 maal jedha? ነገር ግን እግዚአብሔር በምሕረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ በበደላችን ሙታን እንኳን ብንሆን ጊዜ ከክርስቶስ ጋር ሕይወት ሰጠን፣ በጸጋ ድናችኋልና jedha qulqulluun Phaawulos. Araarri Waaqayyoo garuu baay'ee waan ta'eef jaalala isaa isa guddaa sanaan nu jaalatee nu irra daddarba keenyan karaa hafuuraa du'oo taanee otuma jirru inni karaa Kiristoos wajjin jiraatan nu godhatee jedha. Isin ayyaana Waaqayyootiin fayyifamtanii jirtanii jechuudhaan qulqulluun Phaawulos jecha kana hin dubbata jechuudha. Maalirraa fayyine? Akkamitti fayyine? Isa jedhu sanii wajjin ilaalla jechuudha. Amantaa ofii beekuun, amantaa sanaan beekanii jiraachuun kana keessaa baraaramuudha yaa obboleewwan koo. Waa'ee dubbii fayyinaa yoo haasofnu waa'ee ibidda bara baraatirraa gara jireenya bara baraatitti galuu isa sana haasofna. Jireenyi biyya lafaa jiraattu jireenyi kun jireenya boqonnaa yookiin jireenya mana kiraayii keessa ittiin jiraannudha jechuudha. Ishee boodaa saniif immoo umrii keenya umrii daangaa hin qabne
kan ittiin jiraannu sanifoo yaadaa jirraa laata isa jedhu sani dubbii fayyinaa keessatti wajjin ilaalla jechuudha. Waaqayyoon abbaan jaalalaa ibidda bara baraatirraa nu haa baraaru. Maarree koorsii kana keessatti dubbii fayyinaa akka qabiyyeetitti wajjin kan ilaallu inni jalqabaa dubbii fayyinaa jechuun maal jechuudha? Waa'een dubbii fayyinaa akka mana amantaa ortodoksiitti akkamitti barsiifama? Dhugaa dubbachuudhaaf barumsi kun baay'ee gadi bahee uummatatti hin lallabamne. Sababa kanarraan ka'ee ijoolleen mana amantaa baay'een isaanii gara amantii Pirootestaantiitti deemanii jiru. Rakkoon guddaan rakkoon amantiin Pirootestaantii maaliif ka'ee amantiin kuuwwan maaliif baay'atanii osoo hin taane nuti maal hojjennee jirra isa jedhudha jechuudha. Dhuguma hoolota Waaqayyoo eegnee jirra. Hoolota Waaqayyoo eegne sanitti immoo barumsa sirrii, barumsa wangeelli ajaju, barumsa dhugaa, barumsa Kiristoos isa Kiristoos duuka bu'oota barsiisee duuka bu'oonni immoo nu barsiisan barsiisaa jirraayi, lallabaa jirraayi, himaa jirraayi. Nuti barumsa akkamii barsiisaa jirra? Isa jedhu sani wajjin ilaalla jechuudha. Dhugaan dhugaadhaa, sobni soba waan jedhuuf wangeelli waan dhugaa ta'e dhugaa, waan soba ta'e immoo soba jennee bira darbuu qabna jechuudha. Kanaaf dhaloonni wangeela beekne, wangeela hubanne, wangeelaan jiraachuun dirqama waan ta'eef koorsiin kunis kaayoon isaa inni guddaan dhaloonni wangeelaa mana amantaa ortodoksii keessaa ka'uu qabaadha. Dhaloonni wangeelaa kun hoo wangeela sirriitti hubate mallaqaaf osoo hin taane maqaadhaaf osoo hin taane fayyinna isaatiif jecha, ofii isaatiif jecha, lubbuu isaatiif jecha amantaa isaatiin akka dhaabatu, nama laalee baduu akka hin qabne, dogongoruu akka hin qabne, warroota falfalan, warroota qarshiif deeman, warroota malaammaltummaa hojjetan ilaalee kolfuu akka hin qabne, kuni sirrii miti, kuni sirriidha jedhee onnee guutuudhaan dhaloota akka qulqulluu Isxifaanos, dhaloota akka qulqulluu duuka bu'oota, dhaloota akka ijoollee sadanii Anaaniyaa, Azaariyaa, Misaa'elii isa horachuudha. Namni tokko yoo dogongore dogongorteerta, yoo hin dogongorre immoo sirriidha jettee jajjabeessuu, hamilee kennuu fi cimsuu dhaloota Waaqayyoodhaan jaalatame oomishuudha jechuudha. Kanaaf as keessatti kan ilaallu dubbii fayyinaa maal jechuudha dubbiin fayyinaa? Isa biratti immoo kufaatii Addaam. Addaam maaliif kufe? Akkamitti kufe? Sababa kufaatii Addaamitiif immoo nuti maaliif itti gaafatama? Warroonni musliimotaa yeroo baay'ee gaafii kana nu kaasu. Abbaan kiyya ani yoon dogongore ilmi koo maaliif itti gaafatama isaan jedhan as keessatti deebii argata wanti hundi isaatu. Addaam dogongoruu isaaf itti gaafatamaan eenyudha? Isa jedhullee immoo akka gaafiitti kaafne wajjin ilaalla. Kufaatii Addaam jechuun maal jechuudha? Addaam hin kufe gaafa jennu maal jechuudha? Addaam cubbuu raawwate yoo jenne har'a nullee cubbuu raawwachaa hin jirru. Addaam irratti duuti bara baraa maa murtaa'e nu irratti hoo maaliif hin murtoofne? Kan jedhu immoo gaafiin ka'uu qaba jechuudha. Fayyina jechuun maal jechuudha? Namni tokko fayye gaafa jedhamu maal jechuudha? Isa jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Waaqayyo maaliif nama ta'e kan jedhu immoo as keessatti. Waaqayyo nama akkamitti fayyise kan jedhullee. Waaqayyo nama ta'e jechuun immoo maal jechuudha? Dubbii Maariyaamii fi dubbiin fayyinaa hariiroo maalii akka isaan waliin qaban illee ilaalla. Dubbii fayyinaa keessatti gaheen namaa maalidha? Ammatti nuti fayyinee jirraayi. Namni tokko fayyitanii jirtu yoo nuun jedhe maal jennee deebifna? Haraan fayyineen jedhaan immoo fayyeen jedhaan. Namoonni baay'een ortodoksonni baay'een hirrifattu. Wanti akkanaa gaafa ka'u maal jechuudha? Isa jedhu san as keessatti hojii ilaala jechuudha. Afaan Amaariffaatiin haasa'u muraasa ishee ነገረ ድነት ነገረ ድነት አስተምሮ የቤተ ክርስቲያን የዋና ማዕከል ይሄ ትምህርት ማለት ነው። ሰው ካልዳነ የቤተ ክርስቲያን ጥቅሙ ምንድን ነው? የሰባኪያን የጳጳሳት የምናምን ጥቅሙ ምንድን ነው? ስለዚህ ነገረ ድነት ማለት ምን ማለት ነው? መጀመሪያ ላይ የምናየው ነገረ ድነት ማለት ምን ማለት ነው? ሁለተኛ ላይ የአዳም አወዳደቅ
ምን ማለታችን ነው? አዳም ወደቀ፣ አዳም ሞተ፣ አዳም እንዲሆነ ስንል በቤተ ክርስቲያን አስተምሮ ምን ማለት ነው? አዳም መሳሳት ተጠያቂው ማን ነው? ስለዚህ አዳም ወደቀ፣ አዳም ከገነት ወጣ ስንል ተጠያቂ ማን ነው ታዲያ? እባብ ነው? ዳብሎስ ነው? ሔዋን ነው? ማን ነው? ወይም ዕፀ በለስ ነው የሚለውን እዚህ ስር እናያለን። የአዳም ውድቀት ስንል ምን ማለታችን ነው? አዳም ወደቀ፣ ከገነት ወጣ፣ ሞተ ስንላችን ምን ማለት ነው? እንደኛ አሁንኛ በስጋ እንደምንሞት ሞት ነው ወይ የሚለውን እናያለን። ለአዳም የሚያስፈልገው ማን ነው? ለአዳም ድህነት የሚያስፈልገው ምንድን ነው? ማን ነው ብለው እናያለን። እግዚአብሔር ለምን ሰው ሆነ? ሰው አይደለም እግዚአብሔር የሆነ፣ እግዚአብሔር ነው ሰው የሆነ። እግዚአብሔር ለምን ሰው ሆነ የሚለውን እናያለን። እግዚአብሔር ሰው እንዴት ሆነ? እንዴት አዳነው? የሚለውን እዚህ ስር እግዚአብሔር ሰው ሆነ ስንል እንዴት ነው? ነገረ ማርያም በነገረ ድነት ጋራ እንዴት ነው? ነገረ ማርያምን ስንማር እንዴት መማር አለብን? እንዴት ማወቅ አለብን? የሚለውን በነገረ ድነት ውስጥ የሰው ልጅ ድርሻ ምንድን ነው አሁን? ስለዚህ ድህነት የሚባለው ነገር ሁለት ቦታ አካፍለን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ኮርስ ውስጥ የምናየው ስለ ነገረ ድህነት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አስተምሮ አብረን እናያለን ማለት ነው። ከናፉዩ ኮርሲን ኩን itti fufa waan ta'eef waaqayyoon yoo jedhe koorsii kana sirriitti barachuudhaaf gaafii gaafachuudhaaf obboleewwan keenya pirootestaantiidhaaf illee sheerii gochuudhaaf akkasumas immoo yuutuubii Ortootii miidiyaa jedhu immoo laayikii gochuudhaan sheerii gochuudhaan miseensa ta'a. Namni kallattiidhaan yuutuubii kanarrattis barumsa koo barsiisuun barbaada. Gaafiin qaba jettanis yaada keessan walaloos haa ta'u wantoota adda addaa ibsachuu hin dandeessun jedha. Koorsiin kun akka isin hin dabarre jechuun barbaada. Koorsiin kun koorsii bu'uuraati. Koorsii sirriitti barachuu qabnu, koorsii sirriitti hubachuu qabnudha. Waaqayyoon abbaan jaalalaa, abbaan dhiifamaa hunda keenya wajjin haa ta'u. Waaqayyoo yoo jedhe koorsicha itti fufnaa jechuudha. Kanaaf yaadannoo keessan qopheeffattanii yaadannoodhaan handaawutiin jira. Handaawutii isiniifan ergaa. Handaawutii fi ibsi barbaachisaadha. Handaawutii bichaa miti gahaan ibsi waan barbaachisuuf viidiyoolee dhaggeeffachaa namoota biraatiif keessattuyyuu amantii pirootestaantiitiif sheerii gochuudhaan gaafii isaan yoo qabaatan immoo liinkii koo ergaa fitoo na haa gaafatan. Thank you.